jiraate wanni jaan. Silaanam dhiiraa jiraate beekadhu. Eegu barbaachisa. Anna jeesuuf deema ijumaanuu sin argin naan jaabadhe. Siree bachuu siree. Intalaa Wasu Anna gabaan gadhee sin dhahee firraa gwana tol deebi akkatti qalaasa wama arganatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaata hunda hordoftoota channel gataatu biyya jirtu ummata keenya qaalii fi jaalatamoo isin jechaadha. Araan sana kunoo mana bolcha hut. Wanti san yaa'u jirra. Walaa kunoo achi yaa'u jirra gabbaliyan kiyya qaalii fi jaalatamoo. Akkuma kunoo daawwataa jirtan kana. Video nggak aku malah gesan, boleh tahu cuma lagi kita tuh negara bagi kita sudah gesan kita mu. Ini mesti kerja gak aku magaba kan kerja gak apa aneh jalan lah. Soalan, sini tiga maraj, Aran tenaga betul, boleh tahu dit, bukan tanda dari sini sih, bukan pun bawa lecet je lah. Wah kan ya jalan kebat nanti lah bakal sini, soalan dah. Isinis lakin arkal kale orkai sakabat insani shakira sanama fu bahor tutu khenya emella khenya rantan gara kuno mana golol chawut achit de ma chitwan ka baliyan ke me kalmat horto faga ko matan ko garte norto fa to aras wan re genyu garte ha kasih gada ini video ramai insyaallah ya Rabbil Hafiz. Yo khadan damdat bukan galam marati garak gali jani. Kira ramai sini negatif naik coba baca sih. Nakani jalla sih enggak kono. Aro cuma juga. Ada kan hati itu terkayaknya gol sebenarnya ya cerah gol cerah. Mana beda jani. Game yom ini le mati arga tuh malah. Ya ne cula mari genya. Acara isa baju sultan video san amma video san is kamu isi amne di aka segala pokoknya insyaallah galak boleh itu di kamar kamu tahu di kamne kamu madin hedi yo ini malah mau kamu juga itu betul babalacha jira khabar wan kunani babalacha jira ba Jadi kuna sana terus sirat lagi ummannu kum dekak akal kai sakabat insani shakira akal kai amma gaba khanis tola biras bekar ni tabtini da kacce jitu da bekar do ati mari go gesani bekar khamera mare salmafu ga me wan lo keni wajil lalla Mana begitu berbeza kan? Maka dah kita kamu mana sahaja dia ni kira. Angka ulit channel tiga nufa natural. Ya ada kan tahu? Ya ada waktu tu kan tim. Takkan nanti kalau video ni jangan aku rumah tahu dah. Wah, kerja tahu aku tu ini. Video itu merah. Aku rumah tahu dah sini kalau. Jalan baik-baik kan. Angka ulit channel video sini merah insyaallah taala. Kalau mahu buat beli yang नोर्तो मुंके संगा हामीले नुपुर अनुचित का कोम खाना तुना करती है न तो बच्चा चुटनी तब मास निकल दिए माती न दफा कमेंट याद है सनी करते लाइक शेयर करो जगती ना सिंगन ना वाना कना तना तब हम सी सुदा कप पीले चुरन ची हैं सही दे चुरा मत सीरी वो रोना करते ये मन कना भी करते वीडियो तुम अदद और रेसन जरनी लंगर तब हम सी सुदा कप पीले इंशाल्लाह ताला हम नको के कम तना हम मते न्यता ये चुरा वाना तुरानी सिंग जाती ना kan तुरा Aja pasti naga. Takkan hati cerah hanya bukan turun sinja. Yo teman dengan haram mana? Itu dia aneh. Yo bola tu dengar terlihat dekat di lari gak kayak berhati ni. Amma jadi berjalan di dalam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafune hordoftuta channel gadatu fi akkam naga sin jirra jirtu ummata keenya arranta naga akkuma video tanadura isini marre jirutti ammalle kuno channel gadatu pirati asirati isini arkamna amma wakit arkamtun lenga akkuma tanadura isini beisa gune khara garte mana Abraham khadema jiru jura basa fasdile kharab qadinu lesni marre jira kuma gartani tigabayen kiya dufne kuno azzira dumashin tanyalen kuno ga azzirti ana jalalat le wajin azzira ga manni jiru mana Abrahami
akkasii gaabbileeyyan kiyyamee wanni irraan tana dhufneef viidiyoo gartee xiqqoo garree jirra qilleensarra garree jechuu barbaadeeti wanni garreessan Abrahaam gartee maraatee maraabee isaa darsa caccabsuus garree jirra jechuu barbaadeeti inni mana halkan gartee baafatee jan kutee jan siirii itti godhanii waan tana dura gartee aanee jaalalaa muudatee arraan tana gartee asiin gartee ammaa sunut deebite jechuu barbaadeeti gaa akkuma tana dura quba qabdanitti obboleeyyan kiyyaa tolaa namni jamu aanee jaalalatti waan kana dalagee gocha kana dalagee gochi sanarraan tana asiin nu deebi'e gaafa san silaa tolaa sanii gara laafummaa waan jamu akkuma tana dura dubbannetti gaa aaneen jaalalaatilleen tolaa gadhiisee rahmataan godhaaf jee akkuma gadhiisetti arraan tanaas eessaa nu deebite namni gaafa san mucaa tolaa jamu san namni qabe gololchaa wuudi isaa qabe isaa wajjin akkasitti siyaasaa jabdutti baafne qabnee jechuu barbaanee obboleeyyan kiyya arraan tana immoo kunoo biiftuun namni jedhamu tana durallee tolaa saniin harka ol keessaa hin dhabannatti fakkaata arraa asiin deebite isiin gololchatti nama gartee nuti nama jabannee akkanatti asiin dura mana halkan baaftee jechuu barbaanee siiriitti goote obboleeyyan kiyya waan hedduu tokko nama dinqisiisu nama ajaa'ibsiisu wanni kanaa kun immoo biyyoota gartee alaa kan keessatti hedduu tokko Yaman bakka jaamtutti hedduu tokko babal'achaa jira yeroo jalqabaatiif aanee jaalallarraa kaate wanni tuni itti aansuudhaan gololchammaas eegaltee jirti jechuu barbaanee obboleeyyan kiyya asumaanii wanni kun yeroo nuti kun waa abaarsa qabaanne wanni kun yeroo jalqabaatiif Itoophiyaadhaa kaate Itoophiyaarraa nu jala dhuftee natti fakkaata garuu siiriin bakka hima jira asitti illee eegaltee jechuu barbaanne obboleeyyan kiyya mee isinis gaa aaneen illee nas jira mee asumaan gara isaatiin isin dabarsaatii yaada qabu isin ibsu nu faana tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya akka nagaa hasanii fayyadaa jirru nuti mana gololchaa dhufnee jirra akkuma namoonni baay'een dabaltanii maaf dheexanii bira dhaabbannee nu jaartan waan kana gadi fageenya nuti kalee samayyoom sirriitti itti baafanne akkasitti kalee dhufuu nuuf mijoonne arraan tana gisee dhufnee ammaan tana mana ol seennu inni hin jiru jechuudha manaa badee dimaashii ishii mana hin jirre manaa badee jira tanaaf jecha isa kan barbaaduudhaaf wanta akka dimaashiidhaan mari'annee akkasitti barbaaduudhaaf yaanaa jechuudha tanaaf jecha wallaahi ammaan tanatti fardiin jechuudha osoo sirii sana hin taane innummaa mul'atudha jira keenya tanaaf jecha wanta akka isin ibsineeti hara Abrahaam barbaaduudhaaf yaana dimaashii اسمعنا ورد صوتك قد أتوب دماشتي قاتلين سلامتا قافت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nuti akkam yoo jalqabarratti si gaafadhee jira amma antanati amma fardiin isuma barbaaduudhaan eegaa fardiin isuma barbaadu yoo inni argame gaa wanni kun hottuna bira abbitti mucaa kanuma qabdamoo ijoollee lama qaba tokko lama qabda jira miti maashaallah gubbaan Ibrahima fakkaata maashaallah dimaashiti jegaa waa takka yaadini wanta akka yaadinitti ijoolleen kun as bira jirra sibira jirra rabbu waa jira maaliin godha waan rabbiin namatti fide silaaf saamin janiitu waan gara gubbaa taate garteetu waan gubbaate waan ta'e eegaa maaliin godha eegaa mee biyyaa waliin lolu asirratti gaamma miidiyaarrallee teenyee gartee fuula daawwattoota keenya kana arraan tana gartee beeksisumaa dhufne waa heddullee gartee gaafii takka si gaafachuu barbaade ani isii tana yeroo jalqabaatiif yeroo gartee siifi Abrahaam eegaa walitti dhuftani isin tun garuu hoggaaniif akkatti gartee bultii teessan keessa seentee isin laayitu kana isin isii tana firraan garre isin tun haasidummaaf deemtuma gubbaa kan dhugumaan jaalattee gartee waan kana tun firraan garre. Naaf Abrahaam amata meeqa wajjin jirra nuti amata meeqa arefa ulfuudhe amata 20 yaana nuti turree jirra biyya tanaa isin amma bultii teessan isin amma dhufte tun haasidummaaf akkuma dhuftee ergamtee akkuma rabbi maan nutti ajajee maaliin beekaa waan ta'e. Abootun jallitti gartee jalloodha. Rabbiin jallisee Kana waan rabbiin jalliseeti. beena dhalaa waa ishii qofa meeqaatam noo jallattuun takka ishiidhaaf noo takkaa wajjin akkasiirii tanaaf geessite duraan hunda inni ishiin takkaa jira. saaba ishee jechuudha. Saahiba ishiiti ta furmaata ejaniin takka tabakka maalee siirii suudaanitiin si geessa itteen geessite. Tanaa barta wanni nu balleessu jirtu gari tanaa bara ammaan tana yoo amma tana yoo waan kana bakka ittiin goone isaan kun ammallee dhaabbatanii jechuudha. Barsila gaafa dhiyoon tanaa san aane tolaa san barsila bakka itti goone. Duraan dhabamsiisanii nama waan akkanaa waan kanaas ilaal wardaa teenya ilaal
wuncaa kana gartee hucciisuudha jeenitiin duraan nu gaasoddaa fi gartee hedduun tirfiidha akkuma jenne sanitti bakka sanitti aaneen jaalalaa beekamu silaa gaafa san gartee intala isaanii tanarraa ilmaan qaba sanaan rakkise inni saniin rakkise Sarap biraa dhuman kan lakkise malee amma akka rabbii yoo laaltan hoogaa akkana sammuratti nama fincaanan egaa osoo ummaan dana isaan san silaa bakka itti boonee firraa haramasine silaa hidhaniituma firraa baridhuma sanii darbanii nama waan akkanaa ammaan dana kutamaa nyaatu isaa bar lakkisee gittee ammaan dana ishiinu silaa isa sanatti tarkaanfii irratti fudhanne waan akkaan hin deemtu jechuudha. Asumaan gaa hordoftoota keenya akkuma gartee nu daawwachaa jirtanitti gochaa irraan tana gartee asiin deebi'e kun gaa Ibraahim yookaan Gololchaa Wuut jechuudha nama nuti gartee akka waanitti ilaallu nu bira sadarkaa qabu obboleeyyan kiyya intalti biiftii yaamtu irraan tana asiin kun waan akkana irra daleete halkallee illee asii baafate akkuma isiniin jenne tana duratti jechuudha ammallee bakka inni jiru ilaa ammaan tana hin argamne bahuu malee biyya namaati gaa bakka jiru tuni aanee jaalalaatillee akkuma gaatana dura gartee anillee gartee jala deemee barbaade sanitti innillee gartee nama ati gaa nu qaba har'a isaaf ni jira nutilleen akkasumatti atillee nuti ayyaadiin wardaa teenya dimaashii teenya qaalii wanni gartee rabbiin isirrattuu hin oolamtu innis ni argama bakka inni jiru inni suuraa isaatillee inni jiraate namni maraatullee siiriin numa hiikamte suuraa isaatillee gadhiifna akka inni gartee bakka jiranitti namni nu qabu namallee beeysa goone jechuudha warreetan gartee yaman kana keessa jiran akka nu qaban itti himna jechuudha aanee jaalalaa tana dura beekadhu gaafa inni gartee intaltii siiriitti goote jaartiinsa beeysa godheetumaan gaati ani hedduu takkaan gaafsanii torbaan takka moolaman barbaadisumaa warquudhaafi gaara keessa jabala meeqaan tambee akkasitti eeganaa rabbiin nagarsiise isallee ati inshallah ta'aba takkaan malitti gartee rabbiin waa mul'isu uumaan jettu innummaa mul'annaan bar innumti mul'annaan bar tafayyuuni fayya intalallee gartee eegasa qabne booda amma gartee miidiyaa teenyee amma durri isaanii isa kanaatti dura laalama dirqama gartee eenyu gola aartii oromoo haattanillee inni sunoo akkami asuma jira inni duraanuu anguma miyyoon tun wanni itti kanaa asuma bira jira bas kaleessuma inninis gaarabbumaa wanni gandinis irraa ture itti bilbilanii haamanii fuudhanii hara gandaa kutee hara gandaa tolkutee gandi haamee gaazalmaa dabbaa gaazanurraa dhaame jedhanii haamanii achi toloo kutee ayya inshallah dugo siin dawwalle egas booda waan gartee inni kunoo akkami beekadhu yoo namni dhiiraa tokko nama maddi jiraate malee nutillee nama silaa obbise sanuu gaawee bahee deemaa namni tokkichi silaa jiraate halkan sangaa qabanillee hidhangaa namallee itti onni ijaan silaa namni dhiiraa jiraate beekadhu eegu barbaachisa anna ajjeesuuf deema ijumaanuu sin arginnaan jaa bardheessa intalaa anna waan gadhee sina dhahee firraa gaagwan itti ol deebi akkatti qalaasa wama arge natti kan lakkisaa firraan achi deeme jawwaalum darba gadhiisa argee hin telefoona caccabsee fite duuba waan kana agartee ati amma isiin biiftuu namni jedhamu kun intalli tun akkuma gartee inni si jibbu yookaan isi jibbee keessaa utaan duraanuu dhaaddattee jirti barba akka udaanitti ishii jibbee na jaalatee kara kiyya deebi'ee yoon ishii maraachee shaararran oofin jettee dhaaddatu jirti ishii intaltee ati maanta nagaa asirratti eega intaltii kanatti wanni tun beekadhu waa takkallee naman gootu shirkiidha tun kara rabbittuu gartee isii warra gartee khasaarame sani warra mujirmaa jechuun warri waan akkanaa kan dalagu qabna samituu ramadaan addeemu kanaan soomana laatu as deemu jira araaramaa silaa rabbiin kan namni afoofnaa illaa jee kaduraa walitti aara qabu silaa wanni walgaa oomfii walgaa fatu kabaramma tanarratti nutis beekadhu gurbaa qabnee akkasitti biila nyallee firraa fidne alhamdulillah egaa akkuma tanatti illee jawwaalaa nuti waltee takka gartee na gaafachaa turte subbii sanillee gaafirraa fenne nuti illee ni kun tolaa nama jaamsanii gurbaa sanii achiin askarri mootummaa nu jidduu dhufe qaama mootummaatiin gurbaan haa godhatu firraa fenne amma soomana kanaas deemenneeti sooman kanaan duuba tun ammaan tana dilii guddoo kanaa tana waggaa firratti oofte tuni jazaa isii dhiisati imma inshallah qabnee rarraa filamee isii ofaa jala qaama qabanii rarraasanii kuchiisu isii gartee qaama mootummaa ta'ellee dubbii gaanii miti monni kanaatu qaamni mootummaa gartee lubbuu tanaasuun quban qabanne ofaa kuchiisuudha namni maatii qabu namni maatii qabu ishiin maatiif yaanne maatii ishillee maqaa balleessite gosa siitillee amma maqaa balleessite haadha abbaa siitillee wanni kana kun obboleeyyan kiyya asumaan kan gartee nu hordofaa jirtan
hin barbaachisonni kana har rabbitti illee fuula rabbitti illee rabbii wal sidor kiti dachii gaafa gartee atiin kun nama gartee du'u taa'u ilmi namaa kan du'u hin jiru gaafa duutillee gartee sababa kanaan gartee ati maleeykana warra hara azaaba kutuub malee jechuudhaan illee hin beeku akka kitaabni keenya jettu sheekii wanni jedhamu kun rabbiillee gartee jibbamtuudha rabbii namaan araaramu bileen kiyya isin fuula miidiyaa kanarratti gartee wanni kun ammaan tana ta'an irraa kaate ammaa isin deebi'uun siidha heddummachuuf deemtu na fakkaate garuu immoo laakiin irratti tarkaanfii fudhannaa asumaan irraa feeggadhaa isin jechuu barbaanneeti hordoftoota keenya wanni kanaaf waan gartee riskii ta'e keessa illee barakaa guuree gartee mana kee keessa illee ilmaan keetillee si jallisee obboleeyyan kiyya akkasumatti namaanillee gartee wal si jibbisiisu akkuma biyya teenyatti jechuudha quba qabdan wanni tun biyya keenya beekadha akkaan heddummaatti wanni tuni sirri jeetti maan tana sirriitti jirti bara tabiyyaa sun addaa bara tabiyyaatiif immoo tun gaa biyya namaa keessi tun biyya namaati haa tabiyyaa san namni tabiyya nama keessi si qabatee nama keessattu qabatee siidha tabiyyaa namni wal sodaata bara wal sodaata namaa sodaatanii waan kana yoo biyya namaati manni mana arabaati qe'ee arabaati iyyuu dandeessu egaa harfaadha yoo gadi godhan malee biyyatti amma namni wal sodaata uwwatteen namni gisa sanitti dirmatee guuta biyyatti amma asitti ligitti mijaraa kanatti dhalaan ni kabajan dhalaan ni kabajanii yoo gabbaatee amma wayishii waan kan ta'etu sharaa hanqatti qabdee tumte wasitti uwwatte sin dhiisan haga feete ishii waa balleessitu haga feete ishii waa balleessu sin dhiisan kanaafuu katti dhalaan bara biyya dhalaan keessatti qultee qultee waan akkaan darbu jirte amma gaaduu amma furmaanni gartee isa kana gartee akka barbaannu yoo taane malee halli bayraa kana baasu miidiyaa kana gubbatti keenya asumaan gartee isinillee gaa hedduu takka gartee cinqamaa jirtaniiti isinillee isin dararre asumaan gartee du'aayii teessan gartee bareedduu akka gaafa kaan gartee aanee jaalalaa gartee gootaniif san leelii dhaabbatanii nu godhu qabdan jechuu barbaanne hedduu oromoo wallaahi hara hundaan wajjin jirti dhaabbatanii takka nu wajjin cinqamtanii arraan tanillee gaa kun asiin nu deebite waan ta'eef waan kana gartee gaa nutillee hanga dandeenyutti gartee furmaata irratti ni fudhanna inshaallahu ta'ala rabbiin nu gargaara saniifuu gaa oromoo teenya bakka jirtanii du'aa nu cinaa dhaabbadhaa isinin jennaati meegaa mee yaada dabalataa aane ammaan tana akkuma duratti jee hachuudha ammaan tana goraatti rooseenis hachuudha yookaan jaanet osoo sun dhumne ammaan damanaa waan golganu wayite halas yaane jechuudha waan isa abraan kan barbaanne akkasitti deebi'uudha akka malaa godhuudha. Isa kana namasi bira ilaallee karaa lachuun jechuudha abrahaamii fi jara sanillee barbaadu qabna. Beekan immoo gola aartii oromootillee dabalanneeti ati isaas gartee amma nuti amma fagoorraa dhufnee beeka. Dhaamsa olii godhannee innis bakka tanaa gartee nuu qabee jechuudha. Egaa rakkoo nutillee gartee dumaashii teenya waan isiin rakkateen bira jirra yaadanis waa hundaanuu bira jirra fageenya adda hin qabnu bakki jiru gaa makiinaan nu fida sanumaafuu isaas yaada qabnutti dhaammannee namutu gartee beeka daddaan facaanee bakka jiru sana barbaada barbaanne yoo baafne malee mantana baafne malee yookaan marabaadhaa booda waan biraatti egaa du'ee dhaga'uu faan mala waan ta'eef akka gartee sammuu sirriin jirre harkaan kan hin taa'u yoo gaara seeni amma bilaayitti qabbana keessa cuba taa'u jira yoo muduraas taate yookaan arabaadhee waa godha osoo ummata biraa tana gubbaa nuti dhibne yaadne jechuudha formaata isa kan barbaannee baasudha. Yookas taatee malee ammaan tana furmaanni jira ammoo erga inni mul'ate booda itti aanaa jechuudha. Tarkaan bira jechuudha. Awo bara haa galatu waan inni gartee gaafa deemu tanaa sana bara silaa bara inni galata guddaa nu biraa qaba. Galata guddaa qaba wallaahi hedduu takka galatu har'aan tan ammoo garuu isa asiin akkana jalaa godhuun kun hedduu takka waan garaa nama nyaatu hordoftoota keenyaati. Isinis mee gartee koomantii jalatti illee yaada qabdan gartee nu barreessaa isin jechuu barbaanneetu warreetan gartee irraa hiik sheeticharratti illee sheekallee nuti illee irratti gartee dawwallee yaamuudhaaf isaa hungarree jechuudha. Isaa nama inni nama mul'ateetu nama mul'atetti sheeka barbaada waan ta'eef rabbiin isaa mul'isuuti. Eega garri booda sheeka gartee kaduraan aanee jaalalaa irraa gartee wanta hiikisan sheeka jabaadha ulamaa jabaadha. Rabbiin as keessaan nu baase akkuma ta'e egaa jireenyi akka fedhan nama baasaa inni illee asiin biyyaa fi as jira. Nama akka gaariitti siidii tana hiiku gurbaan atillee egaa viidiyoo irratti gartee jirta. Sheetichi nama jabaadha waan ta'eef fuudhee waayee jara fuudhee akkasii sheetichi san barbaanne eegessa garri booda sanuu jechuudha. Isa rabbi haa mul'isuutu
hordoftoota keenya gaa asumaan hordoftoota keenya gaa hanga gartee viidiyoo taanii walitti deebinutti isinillee gartee bakka jirtanii du'aa nu godhaa isin jenna yaada qabdanillee komentii jalaa nu barreessaadha warreetan immoo yaman keessa jirtan kan viidiyoo sana gartee daawwattanii gartan yoo jiraatan bakka jirtanii isin guutuun keessanuu Ibrahim Gololchaa Huud akka nu barbaadan nama fuula miidiyaa kanarratti illee beekamaadha arkaa jirtan jechuudha bariyan kiyyaa nu qabaa isin jechuu barbaanneeti hanga viidiyootti aanu walitti deebinutti nagaan nu tura horaa bulaa baay baay.